الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هردوفتوتا في dhaggeeffattoota keenya iddoo jirtan maratti nageenyi keenya isin haa dhaqqabu jecha sagantaa keenya kutaa sadaffaa isaa kitaaba ammaan dura kutaa lammaffaa isaa isin dhiyeessinee turre amma sagantaa kutaa sadaffaa isaatiin qabannee walitti deebinee jirra. dhaggeeffadhaan afirra keenya rabbiin keenya subhanahu wa ta'ala kutaa lammaffaa keessatti waa waliin dubbanne waa tawhiida akkasuma faayidaa tawhiidni qabu waliin dabarsinee turre. amma immoo kutaa sadaffaa isaa heera dalaggaan namarraa gara rabbii ittiin ol fuudhamtu isinii qabannee dhufnee jirra. shuruuxu qubuulil amar heerri dalaggaan namaa shartiin dalaggaan namarraa qeebalamuudha maali jechuu waliin laalla. maa hiya shuruuxu qubuulil amal maali akkaataan yookaan seerri dalaggaan namaa ittiin namarraa qeebalamtu maal fa'a jechuudha. innis ka waliin laallu yoo ta'e shuruuxu qubuulil amali indallaahi thalaasa. heerri dalaggaan namarraa fuudhamuudha namarraa qeebalamuudha rabbi biratti sadii. tokkoffaan al-iimaanu billaahi wa tawhiidihi rabbiitti amanuudha tokkochummaa rabbiillee dhugoomsuudha hojiin argamsiisuudha. kalammata akkasuma immoo qaala Allahu ta'ala kan ilaalchisuun rabbiin keenya quraana keessatti akka nu ibsetti innal ladhiina aamanuu wa'amilus saalihaati warri natti amananii na dhugoomsan kaanat lahum jannaatul firdawsi nuzulaa isaanii taatee jirti jannanni qubsuma isaanii taatee jirti jechuu rabbiin keenya quraana keessatti nu ibsee jira. waqaala rasuulu alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbi illee hadiisa keessatti akka nu ibsanitti namichi wahii dhufee yaa rasuulallahi mee waan qalbiitii gadhaaba waan islaamummaa tana irra na gadhaaba waan islaamummaan tiya kaamila naa taate jechuu islaamummaan tiya naa guutamte jechuu an ittiin beeku dubbii wayii naaf himaa jennaan qul aamantu billaahi thumma istaqim rabbitti amane jedhii achumarra gad dhaabbadhu jedhaniin jecha rawaahu muslim hadiisa muslimtu nu odeesse. inni lamataa al-ikhlaasu ikhlaasa qabaatuudha waan dalagan kana rabbiif jecha dalaguudha qulqulluu haala rabbiif qulqullaa ta'e wanni dalagamu kun fuula rabbiitiif dalaguudha waan dalagan maraahu wa huwa al-amalu lillaahi. ikhlaasa jechuun maal jechuu yoo ka jennu taate dalaggaa dalagan san rabbiif jecha dalaguudha min ghayri riyaa'i walaa sum'a agarsiifatu malee namni na argu namni nama akkanaa naa jedhu yookaan dhageettii nama biratti argatuuf jecha waan tokko dalaguu dhabuudha rabbiif jecha dalaguudha. qaala Allahu ta'ala rabbiin keenya akka nuun jedhu quraana keessatti liya'budullaha mukhlisiina lahuddiina rabbiin haa gabbaranii mukhlisiina lahuddiina liya'budullaha na haa gabbaranii mukhlisiina haala qulqulleessoo ta'anii lahu naaf addiina diinaa kan haala naaf qulqulleessoo ta'aniin haa dalaganii jechuu rabbiin keenya quraana keessatti nu ibsee jira. inni sadaffaadha al-muwaafiqu limaa jaa'a bihi rasuul heerri dalaggaan namaa ittiin namarraa qeebalamuudha. tokkoffaan rabbitti amananii tokkochummaa rabbiitii butamuu jennee bira dabarree jirra. kalammata ammoo al-ikhlaasu ikhlaasa qabaatu inni ammoo wahuwa al-amalu lillaahi min ghayri riyaa'i walaa sum'aa jennee bira dabrinee jirra. inni sadaffaadha al-muwaafaqatu limaa jaa'a bihi rasuul wanni ati dalaydu sun waan rasuulli nuttiin dhufanii wal galuudha. qaala Allahu ta'ala rabbiin ulaani quraana keessatti wamaa aataakumur rasuulu fakudhuuhu wamaa nahaakum anhu fantahu waan rasuulli isinittiin dhufee irraa fudhadhaa qabadhaa itti hojjedhaa waan rasuulli irraa isin dhoorge ammoo hundumaan hundatti irraa dhoorgamaa jechuu rabbiin keenya quraana keessatti nu ibsee jira. waqaala rasuulu alayhi salaatu wassalaam rasuulli rabbii illee hadiisa keessatti akka nu ibsanitti man camila amalan falaysa alayhi amrunaa fahuwa raddun namni dalaggaa takka dalage dalaggaa mataate haa taatu dalaggaa wayii khayrii irraa taate dalaggaa khayrii irraa taate wayii namni dalage dalaggaa san ammoo ka ajajni keenya irra hin jirre khayriyyuu haa taatu isin akka isaatti khayrii jedhee yaadee namtichillee haa dalagu yoo ajajni keenya dalaggaa san irratti hin jiraanne fahuwa raddun dalaggaan sun isarratti deeffamtuudha. rawaahu muslim hadiisa muslimtu nu odeesse ay ghayru maqbuulin isarraa fuudhamuu malee
dalagaan sun isarratti deeffamtii jechuudha. nuufi isinillee rabbi warra fayyadamu haa taasisu jecha. Ashirkul akbar amma immoo sanbira dabrinee shirkiin guddoon maali? shirkiin guddoon maali kan jedhu waliin laalla. maa huwa acdamu zunuubi inda Allah, maasinni guddaan diliin guddaan maali rabbiin biratti yoo ka jennu taate sun shirkii guddoodha. acdamu zunuubi inda Allah ashirkul akbar, irra gugurdaan maasitaa rabbii keenya biratti shirkii guddoo, rabbii keenyatti waa dabaluudha, rabbii keenya biratti waa kajeelu. waddaliilu qawluhu ta'aalaa, kanarratti ragaan jecha rabbii olaane yaa bunayya yaa ilma kiyya laa yushrik billaahi, rabbitti waan dabalin inna shirka la dhulmun cadiim, shirkiin tun dhulmii guddoodha jechuu quraana keessatti rabbiin keenya nabiyyoota irraa dubbatuun nu ibsee jira. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم إرجما ربي الله وتجافت من أي الذنب عدم عند الله، يا إرجما ربي تميم أسداتو ربي كي نبرت جدو جتشو رايرو جافت من أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أتربي في شريك واهلا يوكاو هريا تاسسو حال ربي كن سأرجم سيسي دكيت نرت إني سؤمي سأرجم سيجرون أتيمو ديبتي ربي كنبرت واكجلو نما برا أبدتو جتشا. متفق عليه حديث مسلمي في بخاري وديسه ما هو الشرك الأكبر، شركين قدون تنهو مالي إيجا إرغوردا ماستا إربدا وانت ربين غير ربي تينا مدلن سيسو ربين سبب إسيت نمرد دلنو شركي قدو جنبر دبرينه مالي هو إسين. الشرك الأكبر شركي قدو جتشون هو صرف العبادة لغير الله، إبادة والرب إتنو أجج كيسا هرجر سنو متكتي ما يو وانما ربي ملي جروفي أتوان سن دي بفتجت شركي قدو دلايدي أرقم تجر تججو قدواء غير الله أك ربي ملي نم براك الأتولا أبدتولا والاستغاثة برمنانا برات بربادو بالأموات دو أولين أك ور أواما ور أسندرا قبل تباني يورو بربادن كداتو akkasuma wanta garagaraa balaan garagaraa yoo bu'e achitti baanii maganfatu kana fa'a jecha. wal ahyaa'i ghaa'ibiina akkasuma nama jiru waliyyi ibalu akkana nama akkana jedhanii waliyyi jedhanii namuma jiru namarraa fagoo kan jiru abdatu yookaahu kajeeluu jecha. qaala Allahu ta'aalaa shirkii waan badduu ta'uu irraa rabbiin keenya quraana keessatti wa'budullaaha walaa tushrikuu bihi shay'a, ana qofa gabbaraa أنا مالي قرتي وأنا قف جبرا ولا تشركوا به شيئا وأنت كلينا تندبرنا جت ربك إن القرآن كيستي دبتيجر. وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام رسول ربي لين من أكبر الكبائر الرغوردا مع ستا الله الشرك الأكبر، شركي قد رسول قرتي ربي تواد بلودا. هل الشرك موجودة في هذه الأمة؟ shirkiin sileen argamtuudha jinjirti amma zaman amma nu keessa jiru kana keessa ni jirti. na'am mawjudatun argamtuudha. waddaliilu qawluhu ta'aalaa kanarratti ragaan jecha rabbii olaaneti wamaa yu'minu aktharuhum billaahi illaa wahum mushrikuun, irra hedduun ummata dachii tanarratti argamu rabbi wamaa yu'minu waan amanan aktharuhum hedduun isaanii billaahi rabbitti illaa wahum mushrikuun haala rabbitti waa dabaluu ta'anii malee jecha. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي لي أكجدن لا تقوم الساعة قياما إن دابتو يوكاو قياما إن أرقمتو حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، حاجة قوستي قوس أمتا أن تأرقميتنا إراتاتي ور مشركاتي تدبرمتي مشركتاتي ومشرك ندلقو حاجة دريدوتي قياما إن دابتو أكنا جتشون. وحتى تعبد الأوثان حق إسان أكني ورّا قرتي واللالتتا أمنتي براولين حق إسان تابوت جبرني تقيامن أرجمتو. حديث ترمذي نوديسه. ما حكم دعاء الأموات أو الغائبين؟ مرتين يوكاو مالي حكمين نما دعاء كداتو دا يوكانا من مرة فجوجو حاجي بلو ولي بلو من أمين جل إنما كنا كداتون مالي مرتي نساء سيرة شرعك إنك ستيو جنة كلام تاتي. دعاء الأموات والغائبين من الشرك الأكبر،
du'aa kadhatuun nama namarraa fagoo jiru nama jabaa yookaan nama rabbitti dhiyaatu jedhanii isa kadhatuun hukmiin isaa shirkii guddoo irraahi. qaala Allahu ta'aalaa walaa tad'u min duunillaahi in kadhatiin rabbii asitti maa laa yanfa'uka waan si fayyanne walaa yadurruka waan si miine yoo ati isii gabbaruu dhiiftellee waan si miine yoo ati isii gabbartellee waan si fayyanne fa'in fa'alta yoo ammoo kadalaydu taate فإنك إذا من الظالمين أتوقس ور الظالم ور نملبو في ميد إراتوكو جتا الظالمين المشركين مشركة جتا أتوقس. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام رسول ربي ومن يدعو من دون الله نمني وامت ربي أست ندا شريكا يوقعوه يا ربي توائلومسي نمني ووامته داخل النار إبدا سين جتو رسول ربي nu odeessanii jira. rawaahu al-Bukhaarii Bukhaariitu odeesse. Hordoftootaa fi dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kutaa sadaffaa isaa asumatti xumurree jirra. hanga kutaa afraffaa isaa qabannee walitti deebinutti nagayaan nu turaan dhaamsa keenya. assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.